Ashamaar kafuunee daawwattoota margaa show imala gootaa keenya har'aaf jenne eegalee jira. Imala gootaa keenya har'aa ispoonsarri koo Pilaatiiniyemii baankii Gadaa baankii dhaloota haaraati. Akkasuma ispoonsarri koo warqee immoo Temir Properties. Temir Properties mana qulqulluu iddoo qulqullina qabutti isinii ijaarraa koottaatti galaa jechaa jiru. Guddaa galatoomaa. Kanatti aansuudhaan margaa show imala gootaa keenya har'aatiin akkuma yeroo kaanii miila gootaa faana gootaa dhufne waan gootummaarraa haasofna. Gara margaa show imala gootaatti baga nagaan dhuftan guddaa galatoomaa. Baga nagaan nu eegdanii mara. Ayyee guddaa galatoomaa. Isinii dhaabaa gireen jedhama. Tole. Dhaabaa giree ijoollummaa akkamitti yaadata? Anaaf ijoollummaan egaa akkuma ilma Oromoo tokkotti gaafa ubbarreerraa kaafnee maatii tajaajiluu jalqabna. Ilmoo hoolaa tiskinaa, loowwan tiskinaa. Haala kanaatiin iddi umriin keenya barnoota bira darbee isa amma barnoota daa'immanii jedhuuni achumatti fixanneeti jabaanneedhuma mana barumsaa seennaa jechuudha. Margaa show imala gootummaa dhaadheessa booree gootaa kufaatii ka'uu gootummaa dhaadheessa siif goonni siraaju eenyu gootummaan maali? Goonni maali kan jette irraa wansi gadi anaaf namni haala adda addaan ibsata. Goonni kana jedhee san lafa kaayuu hin jiru. Anaaf goota jechuun namoota kaayyoo qaban tokko galmaan gahuuf aarsaa barbaachisu kan falanii waan barbaadan sana namni bira ga'e suni karaa gaariitiin sigalee nama biraa otoo hin miidhiin waan barbaade tokko waan yaade tokko nama milkeessu anaaf goota jechuudha. Goota jechuun. Addunyaa kanarratti goonni siraaju kan dubbifteerraa kan argiteerraa kan wajjin jiraatteerraa goonni siraaju akka biyyaatti haa ta'u akka Afrikaatti akka addunyaatti eenyu maaliif jaalatta goota sana? Dubbii jajjabdu anaaf goonni kiyya kan jedhee keessa kiyya kanan amansiifadhee jiru kan ofii koo fudhadhe kan anaaf dhugaa nama biraaf dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Anaaf sirrii nama biraaf sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Anaaf goonni kiyya jedhee moodeelii godhadhee yeroo hundaa kanan laalu namoota dukkana keessatti ofii isaanii dursanii ifa arganii ifa sana immoo nuun argisiisuudhaaf jedhanii aarsaa gurguddaa warreen kaffalan isaan kun anaaf goota kooti keessattuu hooggantoota. Fakkeenyaaf nama tokko ta'u maqaadha isin jedhani. Nama tokko isa kana yommuun sii kaasu walootiin gaafan sii kaasu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo jalqabaa xurree bilisummaa fi walabummaa yaaduma jedhu kana warreen nuu kaan anaaf goota kooti. Akka nama dhuunfaatti immoo goonni kiyya kan jedhu abbaa kiyyadha. Abbaan koo goota naaf. Akkamitti? Maalirraa baranne abbaa kee irraati maal baratte? Dhaloonni kunoo maalirraa barate? Abbaan koo nama akkamii seete? Ilmuma qotee bulaati. Barsiisaa. Kutaa afuriidhaan inni qara'ee gaafa duraanii aanaa calliyaa keessaa, baakkoo tibbee keessaa lafa hedduu deemuudhaan barsiisaa ture. Atoo barsiisni sirnaanii lafa hin qabatiin ammayyaa kun lafa hin qabatiin barnoota qeesii kan jedhamu jira ture. Isa sana lafa hundaa deemee baakkoo tibbee keessa umurii isaa baay'ee kan dabarseeyyuu iddoo sanatti jechuudha. Sanarraa ka'ee cichoomina qabuudhaan hojii hojjetu, hawaasa tajaajilu, kitaabni tokko fixuu hin danda'u. So kanaaf anaaf goota yoon jedhu isaan sanatti aanee nama dhuunfaa yoon kaasu kan abbaa kiyyaa jechuudha. Siif goonni eenyu jennee namoota adda addaa margaa show imala gootaa irratti yoo gaafannu achi siqaniiti iddoo biraa, achi siqanii addunyaarraa, Afrikaarraa, biyya kanarraa maqaadhaan namni abbaa koo anaaf goota jedhee namni maqaa dha'u ammaatti na mudatee hin beeku. Addunyaa barnootaa keessatti qabsoo barattootaa akkaan akka irratti hirmaachaa turteen quba qabaa odeeffadhee mee barnootaaf
qabsoo wal bira qabeenya kaase. Dhugaa dubbachuudhaaf barnoonni mataa isaatiin iyyuu hojiidha. Hojii isaatii guutuu yeroo guutuudha. Waan biraa kan gidduu galuun barbaadu. Barnoota akka hojii lama hojjechaa tokko hojjechaa waan biraa yaaduun hin ulfaata barnoota gubbaa irratti. Namni baay'een kan addaan baafanne. Garuu ta'es gara qabsoo barataatti gaafa dhufnu filannoon qabu. Qabsaa'uun alatti naman baranne keessaa alatti hawaasa sin barsiifnetu si barsiise hawaasa kophee hin keewwannetu kophee sii bitee argitee rakkoo ofiisaa horiitis kaa abbaan ilma isaa mana barumsaatti erge. Abbaan kun maaliif erga? Baratee doktera ta'ee akka isa yaaluuf dureessa ta'ee akka isa gargaaruu qofaa osoo hin ta'in waan rakkate quuqqaasaa dhibeesaa ija ta'ee naafaa argu gurra ta'ee naafaa dhaga'u arraba ta'ee naafaa dubbatu jedheeti gara mana barumsaatti si erga. Eddi kana ta'ee walfaana deemu siin jedhee dirqama walfaana deemsiftaa jechuudha. Waan abbaa kee miidhu, waan qomoo kee miidhu, waan ganda kee miidhu, waan aanaa kee miidhu, godina kee miidhu dubbachuuf dirqama qabdaa jechuudha. Atiin dubbanne eenyu sii dubbataree? Atoo bakka buuteetta amma hawaasa tokko keessa naannoo koo itti gaafan ani bara barumsaa galee yoo xiqqaate abbaa warraa 30-50tu jira. Kana keessaa ani tokko ture mana barumsaa tokko jedhee galu. Kanaaf hawaasa sanan bakka bu'a. Ani barachuu kootiin immoo namni biraan immoo ilma isaa barsiifata jechuudha. Kanaaf dubbachuuf akkati waasaa gaafattu akkati waa jettuufiif si ergate waan ta'eef atoo barattuu kana kee galuun dirqamumaa jechuudha. Filmaatonni filataman yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii gadaa. Gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessaa adeemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii baankonni addunyaa irratti beekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamoon nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa, milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii gadaa, baankii alootaara. Tamir Properties. Tamir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee real estate beekamu. Tamir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimaa irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo, nageenyaaf amanamoo, daldalaafis milkaa'uudhaan. Tamir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u, amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti, Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Tamir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufna. Tamir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Tamir Properties. Qabsoo barattootaatti galuudhaaf akkamittiin sammuu kee amansiifte immoo fakkeenyaaf amma namni hundi siyaasa wal qixa hubatu nama hundaaf siyaasni galuu dhiisuu danda'a.
isaayyuu immoo umurii daa'imummaatti irra caalaa waan maatii irra ga'u, irra caalaa waan birii irra ga'u, sabarra ga'u ilaalamee seenaa. Si maaltu itti seensise? Galatoomi. Anaan eenyummaan maatii keessaa siin jedheera. Maatii keessa luma jira. Biyyi keenya immoo naannoon lookeeshiniin ani keessatti aladde istiraateejii kan jedhamtudha. Aanaa calliyaa ganda tulluu kosorruu jechuun idduma sanatti waan hedduutii wal daangessina. Wallaggaa bahaa asiin nu daangessaa, ganda keenya daangessaa, baakkoo tibbeen asiin nu daangessaa, hundi daangumarra jirra jechuudha. So kana gubbaa yommuu ta'u sochii adda addaatu ture. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo asiin irree rukutamee gaddeebi'anii nurra jiru. Uniin daa'ima taaneeti hin argina jara kana. Dhufus manas hin bulanii hin darbu. Maal jarri kunii jennee yoo gaafannu warra keenya warra nuuf jedhee rakkateen jedhanii nutti ture. Warra nuuf jedhee rakkatuudha isaan kunii. Isaan barnoota qabu. Inumayyuu dookteradhaa maaliidha jedhaniitu maqaa guddisanii kaasu turan. Kun na keessa jirti jechuudha. So amma 1993 bosonni Baalee gubata. Gaafa bosonni Baalee gubatu sochiin kun egaa reediyoo irraatiin dhageenya waan jedhamuun dhageenya sanuma mana barumsaa keessatti ijoollee hiriyoota keenyaan wal taaneetu maal gaaffii gaafannaa jenne gaaffii gaafannaa yoo dandeenye dhaqneetu dhaamsina haala nuufaa mija'u yoo dadhabe immoo waanuma tokko goona sagaleen keenya haa dhagahamu jenneeti akkuma tasaa wal qindeessinee dubbii kana akka biraa goone. Waan raajiidha wanti kun akka guutuu Oromiyaatti boqonnaa qabsoo Oromoo isa tarkaanfii guddaa fi tarkaanfii biraa nama baay'ee manaa baase jennee fudhachuu dandeenya waa'ee gubannaa bosona Baalee kanaa. Yoo sana siyaasni dhuguma gubachuu bosona Baaleeti moo irra dibaa wayii qabu. Dhuguma immoo umurii sanatti deemanii bosona dhaamsuun ibidda achi kaatee Baalee deemtee dhaamsuun hin danda'ama ture moo irra dibaa qaba. Mee yeroo baay'ee gaafii waan ta'eef waan kana kaafnu. Akkam seete laal yeroo hundaa qaama kee hundi si dhukkubee ka'eeti iitoo yookaan ullaa kan jedhamtu iddoo tokkootiin baati karaa tokkoon baati. Afaan taate afaan baasee jedhu namichi sun fayyee jechuudha. Hundumtu gungummii qaba. Haala hundaatiin gungummii qaba uummanni. Waan suni kaasuunsaa bosonni gubachuunsaa tokko waan sana qaba uummata keessatti jechuudha. Lammaffaa dhageenya yommuu dubbatan bosona Baaleen ani lixaan haa ta'u kaabaan haa ta'u kibbaan haa ta'u waan ani beeku hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf lafa Oromoo ta'uu isaan beeka. Bosonni kana keessa immoo yeroo duraanii gara Baalee kana keessatti bineensonni adda addaa akka argaman durii ka'ee immoo akka eenyu namoonni gurguddaa qabsoo Oromoo keessatti gatii qabani waan gara sanaa hedduu leellisaa turan waan ta'eef achi keessas tokko dahannoodhuma Oromoo balleessuudha. Lammaffaa immoo Oromiyaadhuma keessaa bosonni akka hin jiraanne gochuudha, gogsuudha kan jedhanii kaasan illee jiru. Afaaniin maal kun yaan fidu onnachiisanii waa kaasuuf, waa dubbachuuf kana jira waan ta'eef hin dhageenya. Itoo wayii karaa itti afaan godhate. Sana. Deemtanii moo maaltu ture? Hin deemne nu hambisan. Sanii booda barsiisaan nu dura godhanii hin barannu jennee gaafa onu yaanu barsiisonni nutti yaa'anii maal taatanii nuun jedhan bosona keenya gubatee jennee. Isaan gaafa nu dubbisuu dhufanii daayirikteera nu waamaa jenne. Daayirikteera dhumnaan atis deebii nu laattu jenneen. Daayirikteeras ari'anne. Sanii booda warra aanaa nu waamaa jenneen. Warra aanaa nu filan, nu fidan, nu yaaman. Lafa sana hedduu sodaatu siin jedheera. Akka achi keessaa ka'u waa biraati waan ta'eef isaan nu fidan. Isaan irratti dubbii akkamii dubbannee ammas nu tasgabbeessanii dhuma barnoota keessan baradhaa mootummaan itti deemaa jira hin aamaa kun akkaataa kanatti ka'ee gaaffiin keessan gaaffii keenya galatoomaa nuun jedhanii nuun harka nu rukutanii akka mana barumsaatti deebinu ta'e. Keessa raajiidha. Har'a darbeera miti garuu kan barattoota kakaasu immoo barsiisotuma miti baay'een isaanii. Deebi'anii immoo
Akka bifa qabsoodhuma ilaaluufani namni hundumtuu anamma yeroo baay'ee kan raaju namni hundumtuu biddeeniif jedheetu malee namni hundumtuu karaa isaa dhabeetu malee akkaataa isaa dhabeetu malee dhimma Oromoo irratti namni iddoo fe'e jiraatee gaafii akkasii waan jiru natti hin fakkaatu. Sana booda maaltu ture mee qabsoo barattootaa keessatti ijaarumsi akka malee humna qabeessa ture akka irraa kana miti siyaasni natti fakkaata. Dhugaadha. Baay'ee ilaali dhaloota keessatti marga annuna ajaa'ibu dhaloota 60moota keessaa fi dhaloota 90moota keessaa yommuu nu furadhu mana barumsaa galee jechuudha. Uguma rabbiin seen jedha adda. Ilaali cichoomina uf kennu haga wareegamaatti uf kennuun kun waan addaa ture. Har'a sun dhufaa hin dhufuu kan jedhu sun ani hin beeku. Dhaloonni kanaa booda fidaa hin fiduu hin beeku. Yaa dhaloota keessanii nuun jedhan inni duduraas akkas nuun jedhan inni duubaas nuun jedhan. Egaa sanaa booda waan ta'etti gaafanii si deebi'u achi kutaa 7 fudhadhee achi deebi'uun hamaa akka ta'e naa gale. Tullu Maraa jedhama. Iddoo qabsooftota hedduu itti oomishedha. Nama gurguddaa qabdi. Achi deebi'uun hin danda'amu. Siyaasaan wal xaxeeraa. Achuma keessas immoo barsiisonni gama OPDO kan deeggaran jiru. Isaan akka diinaatti unis hin laalla isaanillee nu laalu haala argataniin nu waraanuu barbaadu. Iddan ani bahee ijoollota ani beekadheen bahee ijoollota na faana turan gaafa sana na faana turani waggaa 2 mana barnootaatti ari'aniiru. Jarri kun jechuudha. An achi baheen magaalaa guddoo aanaa keenya Geedoon galee dirree guddinaatti barnoota eegalee jechuudha. Sana booda maal yaadatta qabsoo barattootaa keessatti fakkeenyaaf namni nama biraa wareegamuu dabalataan immoo takka haalli qabsoo kun takka laafuu takka ol ka'uu takka ho'uu takka qabbanaa'uu takka immoo abdii kutachuu ijoolleen dura jiran gaafa kufan kaan abdii kutata boodatti deebi'a. Isaan akkasii maal yaadatta maaltu si mudatee beeku? Ka'uu kufuu abdii kutachuu maalan jette kuni waanumti qabsoo barattoota Oromoo kan inni adda godhu kana ture. Rabbiin seen jedha. Hagan gaafa mana barnootaatii bahutti abdiin koo achuma ture gadi hin buune takka. Iddoo ta'e gahama. Iluma gahama. Abdii akkasii qabna malee gaddeebi'aa hin jennu. Maaliif kan duraaniin dubbifta barataa waan ta'eef hin dubbifta gaama seenaa dubbisaa deemna miti. Qabsoota biyyoota adda addaa dubbisaa deemna. Kan Naayijeeriyaa maal fakkaata? Kan Afrikaa kibbaa maal fakkaata? Akkamiin bilisa bahan? Haga har'aatti warri bilisa baanee jira. Seegalee waan barbaadan sana warri hin arganne jira jechuudha. Sanii fi kan Oromoo immoo inumayyuu ariifataadha ture. Hin ariifata. Sababiinsa Oromoon ani Oromoodha ofiin jechuuf iyyuu waan hedduu fudhata ture. Dhalootuma kana keenyatti beekna bara. Maqaa biraatiin nama waamu beekna bara. Laal. Kaniif suni abdiin kutachiisu inumayyuu akka inni ariifachaa deemu hin beekna ture. Lammaffaa immoo barataa taatee haga jirtutti abdiin hojii qabachuudha maaliidha konkolaataa argiteellee konkolaataa kun hin tuffatta beeki maali boruu baradhee gaafan fitu kana nan qabadha jetta waan ta'e. Qabsoo keessattis kanuma ture. Qabsoo barataa keessattis har'a kanarra jira kana sochoofne irraa borummoo kana caalaa hin sochoofnaa kam goonaa kan jennu gubbaarra akkaataa kanatti deemaa ture. Kan biraan mannatiin naa kaafte keessatti ijaaramaa fi waan yaadattu kan jette wareegama kana faana yoon si kaasu haga har'aatti kan suruur jedhee na keessaa hin banne barattoota na harkatti du'an yaadadha. Maqaa kaasu? Danda'a Asfa'uu Baalchaa jedhama. Gaafa sana kutaa 9 barataa an 8 baradhaa naannoo tokko gallaa inni haayiskuulii barataa nu faana jiraachuu isaa hin beekne ani akkuma dhufeen dubbiin koo nan dhiifne dubbachuun jalqabe mana barumsaa keessatti hin dubbanna bakka nu buuta jedhaniiti namoota maqaa isaanii yaadadhu bakka bu'aa barattootaa ta'ani. Barataa hedduutu barata mana barumsaa sana keessatti. So attuma jennootuma jara gaafannu haayiskuuliitii jeequmsi guddaatu qaba. Barataa yuunivarsiitii haayiskuulii didaniitu gubbaarraadhaan isaanii qarree gubbaarraa gaafa isaan gadi dhufanii unimmoo walgayii teenyee ture. Barataan hundi akkuma jirrutti ijoollee keenya fixanii kan jedhu iyya isaanii argineetu dallaa caccabsinee baanee jechuudha. Walitti himnee ana fuuldura dhaabatee ijoolleetti ka'aa hin kaana jennee
jiru ijoolleen dubartoonni illee na bira jiru turanii dallaa cabsinee baanu. Gaafa dallaa cabsinee baanu sagalee guddiftuu qabatee tokko abbaan ijoollee abbaan maatii ijoollee keessan karaarraatii galfadhaa kanaa booda waan itti dhufe hunda ufuma keessan fudhattu tarkaanfii fudhachuuf deemna maatiin barataa keessan qabaa galfadhaa jedhanii nutti yaa'ani. Gaafa inni kana ibsu namoonni magaalaa ufanii ijoollee isaanii fudhachuuf gaafa keessa ka'ani immoo isaaniin dhagaatiin ariinee hiriira keenya wal qabannee gaafa deemnu numatti dhukaasa banani. Unurratti ol qabaniitu dhukaasan uni xixinnaadha. Fuuldura anatu keessaati warra fuuldura deemu keessaa anatu guddaadha. Addachaan deemna waan ta'e walitti aanne. So atoo deemaa jirru gubbaarraas ukaadne kan. Nu bittiin sadii deebine. Amma hiriirri bittinnaa'e kan gubbaas bittinnaa'e kan gajjallaas bittinnaa'e keessaa walitti dhufneetu amma dhagaa keenya fudhannee karaa cufuu maal gochuu karaatti baane. Lammata jechuudha. Barsiisonni keenya duuba keenya jiru. Yoo uni baqannu dura keenya baqatu. Yoo akka mul'anneef duuba keenya deemanii yoo uni kufnellee nu kaasu. Ansi dhibu keessa. So gaafa akkaataa kanatti jennu mucaan kun as fa'uun siin jedhu kuni karaatti baanee too dhagaa darbachaa jirru na bukkee dhaabataa akkas jedhee dhagaa fudhachuuf gadi jedha. Hamma dhagaa fudhachuuf gadi jedhetti oluma utaalee dallaatti rukutamuu isaan arge. Maal sagaleen baay'ee dhukaa waan ta'eef hin beeknu. Akkasumas jedhu inni kufeera. Isa baanneeti Suyyum Kiliinikaan jedhu jira. Isa mana isaa geessine. Gaafa geessinu lubbuudhuma keessa jira iddoo kana rukutameera mucaan kun. Isa baadhee achi geessine gaafa baanu ammas namni biraan rukutameera. Abarraa Gurbaan jedhamu tokko. Walumaa galatti mana sanatti kan walitti qabne nama sadii hanan iddoo tokko dhagaa kun naannoo mana barumsaa dirree guddinaatti jechuudha. Gaaf sana rukutamtee ati harka kee kan qubni gaaf eessatti sicciteessi? Lakka ani inni atuman waa'ee meeshaa wanni jedhu ijoollummaa kiyyattidhaan rukutame malee galatoomiyyuu kanaan na wanni jedhu ture. Daa'imummaa kootii ka'ee loltuu abaa'oo jedhanii isaan na fudhachaa turanii haala kanaatiin ture. Mee qabsoo keessatti qabsoon mana barumsaa keessa galuu fi otoo mana barumsaa keessa galuu baate yeroo baay'ee namoonni siyaasaa gaafa kaasan barumsiif siyaasni osoo adda bahe. Fakkeenyaaf amma ijoolleen nu biraa kufan baay'een isaanii ijoollee baay'ee qabu. Ijoollee dafanii of beekan, ijoollee dafanii mirga Oromoo beekan, ijoollee dafanii hacuuccaa jiru beekan, waa hunda beekan dura bu'anii haga hammaatti namoonni miidhaman ijoollee jajjabu. Namni laafaan keessa hin jiru. Kanaaf qabsoon mana barumsaa seenuun isaa sirrii moo sirrii miti jettaati? Moo haala irratti hundeessa? Angaaffii tokkoon si gaafadha. Dura sii kaaseera. Uummanni keenyi hin barannee seen jedheera. Mirgaaf dirqama isaanii hedduun isaanii nama hin beekne. Han barataan hin qabsoofnee fi eenyutu qabsaa'aa fi. Amma rakkoon achi ta'ee bar. Amma gaafa sana meedhuma qabsoo barataa Oromoo kanaan ala warra hidhatanii bosona jiraniitiin ala qeerroo jedhi qarree jedhi qubatti jarmiyaan qobaa jira hin jiru. Waan hundi siyaasa isaanii ibin maalini paartiin siyaasaa ufaniitu siyaasa isaanii eessa keessa fidu barattoota keessa fidu. Maaf fidan jechuus hin rakkatta. Maal jennaan eenyuun motora godhatanii ittiin deemuu danda'u. Motorri qabsoo Oromoo haga har'aa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf barataadha. Maqaan biraan qeerroo haa jedhamu, qarree haa jedhamu, maal haa jedhamu. Amma fakkeenyaaf seenaa keessatti waan beeknu jira. Ani ofii koos beekus jira. Seenaa keessatti qonnaan bultoota Baalee kan jedhamu jira. Sanaa booda'u maalmee Oromoon jaarmiyaa godhatee kan mootummaa irratti fincila gaggeesse natti. Horroo Guduruu Wallaggaatti 96 waan akkasii ta'eera. Baay'ee isaanii fixe. Mootummaan itti yaa'ee qotee bulaa fixe. Gurmuu tokko qofaadha. Kanaaf mee hojjetaanoo bahee mirga isaa gaafatee mirga isaaf dirqama isaa mootummaa gaafatee argatee biyya kana keessatti. So namni ofitti hirkattummaa
qabu barataa fi barataa qofaan. Boodatti deebinee ilaalles immoo 1960moota keessa yoo fudhanne lafti qonnaan bulaaf sirnoota hedduu yaaddeessaa sirnoota hedduu kuffisaa garagalchaa kan dhufes qabsoon barattoota kaasuu danda'a. Kanaaf qabsoon barattoota han Oromoo miti han biyya kanaa iddoo ol'aanaa qaba. Iddoo ol'aanaa qaba. Dhaabbata jaarmiyaa siyaasaan ala kan barataa Oromoo gahee leencaa qaba. Kun hin haalamne. Maatiin kee akkam si jabeessaa turanii qabsoo keessatti amma yeroo baay'ee inumayyuu Oromoo biratti qabsoon jabaan ture. Barattoonni immoo qaroo ta'anii dura ba'an deebi'anii maatii isaanii amansiisuu danda'u. Deebi'anii warra isaanii amansiisuu danda'u. Qabsoon barattoonni itti jiran kun sirrii ta'uu danda'u. Deebi'ee mirguma isaaniitiif akka qabsaa jiran itti himu suni mataan isaa amansiisuun baay'ee nama rakkisaa ture. Warri duree qabsoo keessa jiran illee yeroo baay'ee Oromoo dammaqsuu Oromoo beeksisuu irratti baay'ee rakkanne jedhanii kaasu. Ati warri keessa deeggaraa turan? Waan rakkisu baay'eetu jira. Maatii keenya keessa miseensi OPDO jira. Obboleessi keenya hangafa achi keessatti miseensa OPDOti. Miseensummaa qofa osoo hin ta'in hooggansa gadi aanaa keessa nama jiru. Gaafa isa anaan qabuudhaaf nuun qabuudhaaf isa gara aangootti fidan waa dubbachuudhaaf. Eenyuun nuu qabaa eenyutu yoo eenyuun qabanne eenyu gurbaa kana nuu qaba jedhanii isa qabatan. Gaafa nu qabatanii walitti dhufne isa faana. Akkas naa kennuuf deemanii maal jettuu nuun jedheetu obboleessi irratti alatu jira. Rakkoon qabu maal yaaddiree jennaan anoo inuma naqa maal namni inni kaaniyyuu ittuma dabalameetu jireenya isaa fooyyeffata. Anis nan fooyyeffadhaa daldalaa ture dura. Nama barateedha. Akkas ilagaa gaashee waan gootu kaayyoon kee kaayyoo keeti. Kaayyoon koo kaayyoo kooti. Obbolummaa waliin qabna. Oromummaa waliin qabna. Rakkoo gaafa ta'u gaafa ati dirqiitiin hankeenya fudhachiisuuf jettu gaafa sana wal amnaa. Haga kanatti obbolummaan keenya rakkoon qabu ati san keetti fufii jenne. Achirraa walii adda baane. Torbee lamaa booda inni qorannoo irra oolee galgala maraachaa dhuma nutti dhufe. Maal gaashee jenna? Isiniif jedheen iddoo kam jiraadhaa? Hojjedhee ijoollee koo guddifachuu hin danda'u. Maal taate wal dubbanne irra miti. Bakka siniin amansiisu isaaniin amansiisuu qabdaa yookaan hojii nuu dhiisuu qabdaa. Egaa walitti dubbanneera walitti himneera. Si kabajna abbaa keenyatti aanee isa sodaan. Wal kabajna amma walitti buune. Nu gargaartaayyuu. Nu nyaachiftaayyu, nu boqochiiftaayyu, amma kanaa booda dhaabbadhu. Waan barbaadde nurraa fudhadhu. Unis faana hin jirru. Nun waanitti amanne, waanitti murteeffanne faana jirra malee isa kanarra hin jirru fidatte. Hamma numa addaa walirraatiin jenne maatiinuu gidduu galanii haga biraatti deebi'e. Sanii booda abbaan keenya goota kootanan siin jedhee kana. Ati waan barbaaddu argachuufi mucaan koo garuu waan uummanni isaa barbaade deebii uummata kanaaf kennuufi. Kanaaf irraa naa ka'e. Farankaa takka hin gargaariin anatu gargaarata irra hin jiraan gadi danda'utti. Haala kanaati. Gaafa nani hidhamu, gaafa nani reebamu, gaafa immoo okadhee gara biraatti karaa jallifadhee baduuf jedhu oksee akka dubartii rabbiin naa kadhatee boo'aa na gaggeessa malee guyyaa tokko karaan kee sirrii miti hin jedhu hin milkooftu giddiin qabiin gurba'anii abjuullee argeera ilma milkooftu sintu mootummaa ta'anaan jedhu. Waan ajaa'ibaati. Mee yeroo baay'ee immoo kan qabsoo Oromoo keessatti nama raaju tokkoon namoonni gaafa namni biraa kufe gaafa hiriyaan obboleessi biraa kufe baay'ee rifatanii ilaalcha siyaasaa isaanii jijjiirratan qabsoo Oromoo ariifachiisuu keessatti dhiibbaa jedhee yaadan. Inni biraa immoo nama siyaasa wayii keessa jiru keessattuu dhaaba siyaasaa baa'oo kana keessa nama jiru akka vaayirasii kooviidiitti ilaaluun fa'aa irraa baqachuun fa'aa lafa inni gahee akka namni geenye fa'aa isaan akkasii yoo hammam dhiibbaa uumaa turan hammam sirratti dhiibbaa uumaa turan maal yaadata? Kun anuma Oromoo hundaati marga akkam seete
ilaalcha kana haga dandeenye itti cabsineerra. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen keenya ilma cabsine kana hunda daagne. Inuma jira mana firaa yoo dhaqxu sin bulchanii dhimma isaa yookaan waas itti himuu jedhee yookaan itti himuu yommuu itti dhaqxu nama biraa yoo argu na'ee sirraatii baqata. Mana hidhaa yommuu galtu namni tokko isaan uni achi jirra taanaan nama biraa yoo ufee gaafachuu sodaataadha. Kana keessatti garuu namoonni gurguddaa ofitti murteessanii atoon kaasee iyyuu natti tola. Gaafa sana nama hoteela qabutu jira ture. Calliyaa hoteela jedhu obbo Taaddasee. Ayyaanadha. Yoomiyyuu kan hin irraanfanne. Qaammeen umtee fulbaana tokko. Namni hundi kaanii nama nu gaafachuu dhufa unu ari'a. Dubbii nurraa fuudhuuf jennee. Kaan immoo nu baqata akkasumatti iyyuu nu baqata. Isa kaan immoo dubartoota faatti yoo waan nu ergani sintuu akkas godhe jedhaniitti dubartoota baay'eetu turan. Irreebu turan. Kanaaf nu baqatu. Namni amma siin jedhe kuni ofiisaa nyaata baateeti hoteela keessa achi keessatti nu fida ture. Azmaraa warquu. Namoonni kanaaf maal siin jechuu barbaadeeni inni guddaa namni si balaaleffatu akka bofaatti akkasitti si argee si biraatii iddoo jijjiiratu nama hedduutu immoo jira. Sitti siquuti immoo kun immoo ana jedhee immoo kan si fudhatu immoo kan si jabeeffatu immoo jira bakka. Ija biraatii yommuu si argu waanuma ati duutu itti fakkaatee gaafa si argu amma taasii qaqqabatee barsiisonni keenya akkaseen irraan olee tokko jira haayiskuulii yommuu deemu qophaa gaafa walitti dhufnu harka keenya qaban dhufe eeggadha waan isinaa eegu jedhaniitu immoo nu bira darba. Kun immoo maal sitti argisiisa hamilee hin jirre namni siin olii yoo nagaa si gaafate namni siin olii yoo kabaja si kenne uni barataadha baromti tokko nu harkan jiru bara. Yeroo nama seeraan qopheeffatee namoonni nyaachuu hin dandeenye. Sanii fi inni sun maal nu keessatti dhuumaa dhufe cichoomidha bakka. Uummata kanaaf haga waa tokkotti hin deema kan jettu nu taasisaa ture. Baay'ee gaarii. Sana booda yuunivarsiitii keessattuu fakkeenyaaf iddoo yuunivarsiitii seentee immoo dhimmoota garaagaraa akka agaa keessattuu iddoon immoo dhiibbaan guddaan jiru yuunivarsiitii keessatti. Mee yuunivarsiitii keessattuu maaltu ture? Fakkeenyaaf amma yuunivarsiitiin an baradhe keessatti waa'ee bakka bu'aa barattootaa yoo ka'u achi hin geenye hin baqanna beeku. Silas waanuma OPDO, silas waanuma TPLF jechuun namni achi hin ga'u. Garuu immoo gaafa rakkoon dhufe sumatti murtaa kanuma biraasitti murtaa. Ofii keenya irraa baqanna nama nutti murteessu immoo isaanuma wal filata jechuudha. Waan akkasii yuunivarsiitii keessatti dhiibbaa yuunivarsiitii keessa ture. Egaa kun hundi jira piroofaayiliin duraanii jira. Barataadhuma kee faana deemta wal beekta. Gaafuma haayiskuulii jirruyyuu ijoollee amboo faana taraa isaanillee nu bira dhufu muuxannoo walirraa fudhanna. Unillee isaan biraadhaan haala kanaan hedduu quba wal qabna ture. Amma aniyyuu nama jabaa nama waan xiinxaluu danda'u maal jechuu danda'u. Amma gaafa yuunivarsiitii gallu anaan ijoolleen Oromoo salphaatti na barani. Salphaatti na barani. Gaafa fireeshummaa gallu teeppii guddaa tokko fudhadhee gale. Ani muuziqaa irraatii adda bahee jiraachuu hin danda'u. Ani pirootestaantiidha. Muuziqaan dhaggeeffadhu. Muuziqaan dhaggeeffadhu garuu anaaf faaruudhaan Umar Suleemaan. Kaasetii kana fudhadheetan yuunivarsiitii galee nama 26 taanee galla doormii tokkoyyuu hundummoo barattootatu galu. Yeroo jalqabaa barataan Oromoo akkasitti iyyuu galee hin beeku. An isa ijoolleen oliif gadi fiiganii magaala laalan natti sin tolu waa laalluu qabna ture yeroo sana keessa. Sanii booda teeppii koon banadhaa ka'ii malee mallasaa ka'ii malee biyya kee galii malee Oromiyaan biyya keenya biyyi kee maqalee galii malee jedhe. Ani sagalee haga hedduutti baneen dhaggeeffachiisa. Ijoolleen ganama afanis doormiin koo guutuudha. Warri jaraa hin baati ijoolleen warran keenya galanii dhuma taa'u eenyummaa koo hin beeka. Galgalas akkasuma namni hundi idduma sanatti wal argaa ijoollee faana eessaa dhufte jechuudha bakka amma wal barannee jechuudha. Atamma ajaja wayii baattamoo ergama wayii baattamoo
ergama dhuunfaa moo ergama wayii ergama dhaabaa jechaan ammannaan akkanattis ilaalu fakkeenyaaf namni pirootestaantii ta'e tokko in rakkisa akkas gochuu. Dhugaadha eenyummaan amantii ol akka ta'e shakkiin qabu kana gootonni Oromoos nu argisiisaniiru. Amantii gootoo hin taane Oromummaa dursa jedhanii walirrattis kufanii nu agarsiisani. Garuu in ulfaatu akkasitti ulfaataas hin turre yeroo faan haala faan. Yuunivarsiitii gaafa jedhanii lafa bilisummaa guddaa jedheen fudhatte. Bilisummaa kan qabdu biyya Ameerikaa jettee fudhatta yookaan imbaasii ishee jettee fudhatta miti. Ani imbaasii addaa iddootti bilisummaan keessa jiru jedhu bitaa kiyya kanallee baay'ee gurguddifachuun jaaladha. Areeda kiyyallee baay'ee gurguddifachuun jaaladha. Narraa muruu achitti. Kanaaf ani firideemii lafa dhugaan tokko jirtu lafatti beekaa wal ga'an jedheen egzaajireetii godhee ilaalee ture yuunivarsiitii. So gaafani iddoo sana galu bilisummaa kiyyaa galee waanuma keessa koo duubatti wanni jechuudha malee ijoollee akkaataa kanatti walitti qaba jedhanii kaasetii kanan banan. Kanaanis immoo namni na dhaadheessa jedhees immoo yaadee hin beeku. Haala sanaatiin ture ijoollee faana wal barachuun keenya. Ammoo innati pirootestaantii faana walitti naawwanni jette anaaf dhugeeffadheeraani. Waan dhugeeffadheeru qaba akkatti naagalee qaba. Sagalee sirba jaalalaa dhaggeeffadheen beekuun siin jedha. Sirba waa biraa kana dhaggeeffadhoon. Garuu Umar abbaa qabsoo kooti jedhee kan tokko lamaanis na barsiise kitaaba kabiyyuu caalaa naan inumayyuu jabina kan naa laate namoota haa ta'an malee namni na biratti wareegamuu haa ta'u malee kan kottu jedhee waa'umti Oromoon kuni tokko lakkaa'ee kan natti hime Umaran fakkaate namni hin jiru. Sana booda yuunivarsiitii keessatti dhibbaan ture maal? Yuunivarsiitii keessatti amma atuma gara filmaataatti hin deemiini kalcharii adda addaa qaba yuunivarsiitiin. Achi keessatti ijoolleen gosaa wal reebuu ture nu dura. Amantaatiin immoo unumti immoo amantaatiin wal qooduun jira ture. Akkasumas immoo daangaatiin wal qooduun kana ture. Marga amantellee amanuu baattellee Wallaggaa fi Shawaa kan jedhamu yookaan daangaa itti wanni jedhan ani yuunivarsiitii dhaqeen baree rabbiin sitti himaan. Jechuun akkuma kanatti Wallaggaa ta'uu nan beeka, Shawaa ta'uu nan beeka. Nuuf immoo achi baatee as galta waan ta'eef homaa miti. Akka namni koo jedhee walitti wal dhiyeessee nama walirraatii dhiibu gaafa yuunivarsiitii. Waan akkasii warruma dureedha beektota jennee fuuldura keenyatti ilaalaa dhufnee tuume malee waan si ajaa'iba waan kana yeroo baay'ee irra deebi'ee jedheera. Amma iddoon dhaladhetti of hin jaju namni iddoon itti dhaladhe. Dhiirri Wallagga jira jedha. Wallagga immoo deemte dhiirri Amboo jira jedha. As Arsii hodhatte immoo dhiirri Baalee jira jedha. Takka of jajeen beeku Oromoo. Numa warra dura deddeemu kanatu gadi buusuu barbaadeefan kanaaf hin sii kaase malee waan akkasiin jira. Mee yuunivarsiitii keessatti egaa bakka bu'aa taatee bakka bu'aa baratte? Egaa atoo gara sanaatti dhufeen hojii jala finne. Hojii jala hin finne ijoollee Oromoo tokko taasisuu irratti hojjenne. Akkuma galleen wal barannee, Booranaa wal barannee, Gujii wal barannee, Oromiyaa godina Oromiyaa kan jiru kana hunda gara sanatu cimata malee Boorana, Gujii, Harargee jedhi xiqqoo warreen gara kanarraa jiran loqonni keenyillee maal keenyillee nu rakkisa ture. Amma isa sana faana tokko gochuutti hirmaannee ijoollee ciccimtuu qabannee Oromoo ijoolluma keenya kana tokko maangoo. Maaf akka afooshaatti wal geenye maaliif hin mari'annu. Dipaartimentii hunda waamneeti leekchar tiyaatiriitti galgala sa'aatii tokkooti haga sa'aatii sadiifaatti mariirra ture. Mooraa keessa dura teenyee gaggeessine. Namni abbaa kanaa nuun jedhu tokko illee hin jiru. Achitti wal barannee hunda jennee egaa kan nu rakkise laal ati jetteetta warra dura deeman an jette kana tokko barataa kana gaafa walitti finnu aadaa addaa qabaa, barsiifata addaa qabaa, haalli qabsoo dhumti anaaf ati gaggeessinu kuni tokkoo miti iddoo kanaaf iddoo tokkotti tokkoo miti han barataa keessatti adda addummaa qaba. Bilchina nama sanaatu murteessa. Amma gaafa kanaati inni tokko sabboonummaan
mataa daabee hidhaachuu yuunivarsiitii keessatti. Saniif kottu mari'an na gaafate jettu eenyu faana mari'adhaa sii jira. Garuu immoo ijoolleen faana dhufan immoo isa sabboonaan siin jedhu. Tokko tokko barreeffama guddaatiin sabboonaa Oromoo jedhee waan wanni jedhuun guyyaa guutuu mooraa keessa naannaa oola malee waliin teenyee waa karaa qabsiifna kan yooti jettuun ishin jedhu. Tokko tokko immoo daraasa ta'ee sheeka ta'eeti yookaan immoo abbaa amantaa ta'ee ani kun hin laallatu lakkii sinfaana mari'adhuu nuun jedha ture. Uni gaama hanuni mariisiifnu waa'ee Oromummaati malee waa'ee dhaabbata siyaasaa tokko hin kaafnu ture. Akkaataa wal jabeessuu dandeenyu. Akkaataa wal biraa dhaabachuu dandeenyu. Barnoota irratti maal gochuu akka dandeenyu. Hawaasummaa maal gochuu akka dandeenyu. Siyaasa maal gochuu akka dandeenyu. Namni keenyi opiidiyoon jira miti gaafa san achi keessa gaafa dhaqullee waan Oromoof ta'u qabatee akka inni iddoo sanaatii bahu ture hanuni hojjechaa ture. Bilcheessina sagantaa wal qaruu qabna beekta. Saniif irraan baqannu dippiloomaasii itti signeetu kana dhabne kana nu gaafadhaa kana jennaani. Isatu yeroo keenya nu jalaatii gubee haga ta'e egaa iddi mataa walitti qabannee hojiitti deechaadha. Saba biraa faana lolaa walitti signaa akka duratti agaa fudhannee Tigree Guraagee jennee lolla hin lolamu. Iddoon as kee jiraannee lolli akkasiin lolamu jennee murteeffannee. Sanii booda nama abalu jedhee nu arrabsanii miti ijoollee beektaa dubartii gubbaa irratti wal lolee ka'eetu akkas naan jette jedheetu immoo fidee sitti mataa kan sabaa godha. Aqneen namuma sana akkas naan jedhee abaluu jedhaa miti aqneen namichuma sana lama taanee qabnee warra isaanii faana qabneetu amansiifnee dhiifama gaafachee gara biraatti iyyuu hin geessinu. Haala kanaatiin ijoollee sabni biraa akka biraatti akka moodelaatti nuun iyyuu fudhachuu jalqaban. Namoonni siyaasa biraa gaggeessan gosa saba biraa ta'an unuun fala barbaadanu bira dhufuu jalqaban. Nuun mari'atu. Akkam goon sagantaa isaanii irratti nu affeeruu jalqaban. Akkas bakka. Kanaan itti deddeemnee achi gara gumii afaan Oromoo filmaanni ga'ee gadaa wal harkaa fuunee gaafa kana ani filatamee jechuudha. Gaafa filatamu iyyuu ani iddoo sana iyyuu hin jiru. Akkuma ati jette isaan. Mee kan biraa waan ajaa'ibaa yeroo baay'ee hin kaafne namni yeroo baay'ee bakka itti kennee illee hin dubbanne barumsa irratti wal cimsuun yuunivarsiitii keessatti ilmi Oromoo yuunivarsiitii keessaa akka hin baane intalli Oromoo akka hin baane dhoksaan wal qo'achiisuu waan dubbifamu walii kennuu wal gargaaru wanti sun yeroo baay'ee hin ka'u qabsoo barattootaa qofa akka yuunivarsiitii keessatti illee ilmi Oromoo yuunivarsiitii gale akka yuunivarsiitiidhaa qabxii gadaanaan finne akka deebi'ee hin baane hojiin gama sanaan hojjetamillee guddaadha isin bira akkam ture. Akka biraa ture dhugaa dubbachuudhaaf laal qo'achiisuun nan biraa ta'ee ijoollee siineroonni amma haqanii fireeshii jedhanii dubartoota fa'aa haqanii harka qabatanii deemuu kana biyya siin barsiifna jedhaniiti mooraa kee naannessu yeroo isaanii jalaa gahu namoota kanarree ittiin dhiifnu ture kan si dhibu keessaati. Namni biraa dubartoota yerootiin sagantaa qabna sagantaa irratti illee hirramannaa fi dipaartimentii kanarra eenyu jira siinerii siivilii yoo ta'e namoota siivilii keessaati kana qorachiisaa abaluu jennee maqaa iyyuu hin maxxansina jechuudha. Namoota sadarkaan isaanii gadi bu'e yookaan immoo qabxiin isaanii gadi bu'e akka biraa irratti hojjenna. Kanarra bakka hojiin keenya irra caalaatti iyyuu isa kana hojjenna ture. Akka barataan nu keessaatii ari'amee hin galle. Dinagdee keenya beekna waan ta'eef hawaasummaa keenya beekna waan ta'eef haala kana taasisaa ture. Guddaa galatoomi kan isin daawwachaa jirtan margaa shooyi malagootaati. Haasaan keenya itti fufee jira. Dhaabaa Giree faana jirra. Kaleessa gaafa yaadattu deebitee waan dabarsite keessatti waan si gaabbisiisu amma waan si gammachiisu maal? Waan na gaabbisiisu guyyaa takka gurbaa hiriyaa dhufanii boqonnaan galeera yuunivarsiitiitii baheen nama biraati boombii dhukaasa sagalee boombii dhuka'e. Boombiin sun dhuka'ee daqiiqa 5 booda manna dhani galuu natti marsani. Ufanii na fudhatanii deeman. Eessa turte kun oddoo kanan ture kitaaban dubbisaa jira. Situ boombii dhukaasee naan jedhan. Hin dhukaasne. Hiriyaa kee faana dhukaasteetta naan jedhan. Hin dhukaasne hiriyaa kee mana isaa beektaa naan jedhan. Mana isaa beekaa. Mana isaa beeku naannoo isaa beekaa. Mana jiraannis hin baane. Isa baasuuf jedheetan dhaqee mana isaa geesse. Gaafan geessu gurbaa kana ayicha isaan dhaan miidhaa isaan miidhaan sitti himuu danda'u. Atoon silaa
gurbaa kana hin beeku mana isaa hin beeku toon jedhe inni haayiskuulii barata. Baay'ee miidhamee gurbaan kun. Yeroo hundaa sammuu koo keessa kan na deebi'u isa kana. Isa kanatu. Maalitti immoo gammadda? Jechaan fakkeenyaaf bifa kaleessa darbe keessa maalitti immoo gammadda? Baga goone, baga ta'e. Wanti nama gammachiisu waan an dubbadhee kan hin fidne qaba. Nama biraaf dura si kaaseera. Ilaalchi kallattiin an ilaaluuf ati itti ilaaltu tokkoo miti. Ani Oromoon dhumti kun sodaa malee, saalfii malee, rifuu tokko malee ani Oromoodha jechuu caalaa wanti na gammachiisu tokko illee hin jiru. Sila waa'ee qabsoo barattootaa gaafa kaaftu qabsoon kaleessaa akka har'a miti waan jedhu kaaftee jirta kun gaafii namoota baay'eeti. Qabsoon har'aa akka kaleessaa miti gaafa jennu qabsoon har'aatu dogoggora qabamoo qabsootu dogoggore moo nama qabsoo dogoggorsaa jira nama qabsoo keessatti dogoggore. Qabsoon kaleessaa fi har'aa tokko miti kanan jedhu uummanni qabsoofnuu fi tokkuma. Garuu tarsiimoon ittiin qabsoofnutu tokkoo fi tokko miti. Kaleessa nama biraatu mataarra nu jira. Sigalee mataa nu qabateeru ofirraa ciniintullee iiksitullee kuttullee nama biraatu mataarra nu jira. Isa laallanneetu koomeen ineemii qabna ture gaafa sana. Tokko bakka viidiyoo keessas an barbaade yoo ta'u diinummaa jara sanaa luma naalanii bakka qaba ture. Tokko ture. Har'a garuu haala sanaa miti. Sigalee inni kan kooti mootummaan amma jiru kuni guutummaa qabsoo nuun barbaachisu waan barataa nuun barbaachisu keenya bulchaa jira. Inni kun immoo lakki kan keenya miti isuma Oromoo jedhu kana nama biraaf laateetu kan keenya iyyuu miti jedhee kan itti burjaajiyaa keessa jira. Gaafa sana garuu karaa isaati tarsiimoota adda addaa jira malee inni kaan dippiloomaasiitiin, inni kaan waraanaan, inni kaan dinagdeetiin karaa adda addaa kan itti deemu jaruma kana ofirraa kuffisuufi ture. Inni har'aa garuu waaniif qabsaa'u, akkamiin akka qabsaa'u, kamiirratti akka qabsaa'u, kamiin immoo kamiif akka qabsaa'u waan argatee fi dhuguman siin jedha. Mee nama biraa tokko qaba. Oromoon maal argatee jedhii mee gaafadhu. Oromoon maaliif dhabee jedhii gaafadhu. Kana lamaan kan siin deebifnetu ani qabsaa'aadhaa siin jedhu. Sigalee ani Oromoofan qabsaa'aa siin jedhu. Mee ani amma qabsoo keessatti sirumayyuu waan gaarii waan kaafteef revenge mentality haaloo ba'uu yeroo hundumaa qabsoo keessatti Oromoo biratti waan mul'atu natti fakkaata. Tarii qabsaa'onni gurguddaan fuuldura keenya jiran kan isaan ilaalaa dhaloonni biddatti deemaa ture, kan lubbuu kennaa ture, kan aarsaa kaffalaa ture, namoota qabsoo sirrii qabatanii fuuldura keenya deeman turan har'as jiran hedduutu jiru. Namoota akkasiirraa maa barachuu dadhabe namni baay'een. Maaliif waan nati jettu kun galuu fi dadhabe? Tarii qabsoo wallaaluudha moo tarii namoota qabsaa wallaalu? Kana akkamittiin ibsita? Hiikuma qabsoo wallaaluudha. Sii kaaseen. Dura ati qabsootti galuudhaaf qabsoo kan jettu wal'aansootti kuffisuufan ati galtu maal dhabee margaan kunumti maal dhabee? Gaaffiin margaa maali? Dinagdeedha moo? Siyaasadha moo? Hawaasummaadha moo? Maal dhabee? Maal barbaada waan poointii tokko fuuldura isaa jiraachuu qabu. Galata qabsaa'ota keenya artikuleet godhanii waan Oromoon barbaadu ture duraan dursee kaa'ee nu kaahaniiru. Nu fuuldura godhaniiru. Isa keessa laal kan dargiin deebisee jira. Kan wayyaaneen deebistee jirti. Baay'ee isaa deebisanii. Sigalee kan amma deebi'eeru jira. Kan hin deebine gaaffiin Oromoodha. Kan hin deebine jira. Isuma kana keessaa silaa namni taa'ee gamaaggamee waan kana argateera waan kana dhabee kan jedhu alootatti kan argisiisee hin jiru. Kun immoo durumaan dursee namatti dhagaa darbachaa turre miti uni. Laal Oromoo irratti dhagaa darbachaa hin turre bara. Haga har'aa kanatti amma waggaa 8 kanatti nama biraatu mataarra nu jira waan ta'eef haala arganneen xiyyaafannonni nu galeen kan uni itti dhukaasaa turre jaruma kanatti dhukaasaa turre. Kuni jara kana dadhabsiisuudhaaf jechuudha. Amma as gaafa deebinu
isa sana deebisuu wallaalle qajeelchinee kaane. Qabsoon amma Oromoo tokko tokkotiin malee qabsaan loojikiin ta'ee qabateera bar. Qabsaan hannu barsiise bu'aa boossuu nu barsiise akka boonyu hiyyummaa nu barsiise namni qabsaa yeroo hundaa hidhamaa hiyyeessa ta'uu qabaa. Amma kun sammuun uummata keenya keessaa hin banne. Maalirratti akka qabsoomnu silaa anaaf irra jireessi Oromoo yeroo ammaa kana dinagdee irratti qabsaa'aa ture. Waan dhufa harkatti qabatee ka'ee kaleessa amma margaa shawu torbee tokkoon hojjettu ati. Atoo kaleessaati anaaf siitu iddoo kana jiraame. Kana nama tunuu kennee miti beede. Nama tunuu godhe yookaan margaa shawu baradhuu siin jedhe dhiiga kootu kana fide. Si galee hoteelota ilillii abaluu jettu kana gaafa sana maqaa qofaatiin hin cufama maalii ta'a dinagdeen. Al erguu fi biyya keessa galchuu yoon hirmaadha jette si harkatti cufama. Maal qaba namichi kun? Hoteelota nama tokko gargaarte intenshiniin isaa maali jedhanii si harkatti cufatu. Si galee qabsoon uni qabsaa'uu qabnu ture silaa waan arganneen siin jedhe. Waan amne qabachaa dinagdee irratti immoo moor qabsaa'uu qabna tureeyyu. Sana adda baafachuu dadhabne bara. Adda kaleessa mufataa turre har'as sanumaan itti fufnaadha. Kaleessa hiyyummaatiin turre hamma waan uni barbaanne suni argannutti har'as hiyyummaatiin itti fufna malee jidduutti waa godhanna kan jedhutu nu keessaati akkas jechuu. Anamma fakkeenyaaf beektonni namoonni siyaasa keessa akkana turtan kun biyyi yookaan dinagdeen halkan tokko waan dhufu miti jedhee yaadan. Fakkeenyaaf amma biyya kana keessatti Oromoon sirnaan lolaa ture. Sirnatti qabsaa'aa ture. Sirna itti qabsaa'aa ture immoo kuffiseera. Kuffisee jechuun lafa garaa isaatii ga'e jechuudha. Namoonni amma tokko maal jedhanii kanarra qabsoo maal nu barbaachisaa Oromoo bulchaa jira warri jedhan jiran. Warri immoo akkati jette Oromummaa hin kennine kaayyoon keenya biyya bulchuu miti. Namni biraas bulchee rakkoo keenya miti. Garuu waan barbaannu qabna warri jedhanii kaasan jira. Sullachuu gaafii ta'uu danda'a. Rakkoon qabu nama ilaalcha sana qabatuuf jechuudha. Anaaf garuu idda Oromoon aangoo qabateera jenne waggaa 7-8 kana keessatti Oromoon akkamittiyyuu waan waggaa 150 dhabee waggaa 8 keessatti deebisadhee xumurachuun qaba jedhee yaaduun siyaasa keessatti akkamittiin ilaala? Ilaale siyaasni biyya keenya kichuu abbuma argeetu dhaqee harkatti dhaa. Akkuma dura sii kaase barataadha. Siyaasa hunda beekna jennee hunda keessa gal. Amma maal ta'a dubbiin godhe? Asiitii inni tokko waan qabu harka isaatti jabeeffata. Waansa ta'ee jabeeffata. Inni tokko immoo isuma qaba kana kan koomitii jedheetu nama biraa keetti dabarsee kenna. Amma wanti barii tokkotti dhufa. Ani kuni aladhee guddadhee waggaa meeqattan iddoo kana ga'e meenatti. Waa'ee siyaasaa abaluu gaarii abaluu hamaa jechuu kiyyaa miti. Silaa waggaa 8 kana keessatti waan Oromoon dhabe kan duraan iyyuu dhabne iddootti dhabeeru jira. Kan immoo waggaa 150tti immoo dhabe immoo galfateeru jira. Egalee waan Oromoon itti ce'uu hin danda'u jedhamee Oromoo fi haraama ta'ee cufatanii nama biraaf immoo halaala ta'ee kaawwataniitu jira. Har'a sana hunda deegee itti fayyadamuu danda'eera Oromoon. Danda'uu qofa osoo hin ta'in hin danda'as immoo. Inni karaa argate itti seenee waan barbaade hojii barbaade galee hojjetee dinagdee kana dagaagfachuu danda'a. Inni kaan immoo ganaa akkuma siin jedheedha. Sigalee uni maalidha? Mufataa taaneen siin jedhee barra. Kuni amaluma nama qabsoorra tureeti. Namoota bilisummaa argachuuf turanii booda gubbaa irratti waliin galanii biyya hedduu kitaaba hedduu dubbisuu dandeessa. Uma gubbaa irratti deemanii Sudaan kibbaa fudhadhu. Waggaa meeqa qabsaa'anii biyya isaanii bilisoomsatanii. Biyya bilisoomsatanii galee akka yaadan sana ta'a hin ta'u. Mootummaa barbaannu Oromoo dhumti walii galee mootummaa barbaadu iddoo kana atoo dhaabbate nama gabrummaa jala turre waan ta'eef isuma dhaabbanne kana lakki diigneetu immoo ammoo hanbiraa goona jechuutu dhufa natti fakkaata gaafa yaadu. Baay'ee gaarii. Mee kan biraa gara xumuraatti deemu jirra waan tokkummaa
waa waloo yaada wal fakkaatu qabaachuu. Kanaan wal qabsiisee amma namoonni baay'een tokkummaa gaaf jechuun mana tokkotti galuufaatti warri yaadan jiranii tokkummaan yaada wal fakkaatu qabaachuudha. Mee kanaan wal qabsiisee Oromoon Oromiyaan irrayyuu biyya lakkaawwata. Keeniyaa keessa naman qaba jedha. Riwaandaa naman qaba jedha. Taanzaaniyaa naman qaba jedha. Guutuu addunyaa kanarraa nuyi jechaa jira. As keessatti immoo waliin dhagahu. As keessatti immoo waliin na'u. Laga ce'ee nama nachii qaba jecha as isa obboleessa isaa bira jiru isa caalatti siqee jiru aantee isaati maalirraa dhufa waan akkasii? Laal Oromoon guddifacha fudhatee Oromayyuun guddifata. Amma atoo keessa buutee ilaalte anin lafoota ati jettu keessa hedduu isaanii deemeera. Biyya kanaan alatti Keeniyaa hedduu luka kootiin deemee bulee oolee argeera. Agadaangaa Taanzaaniyaa irratti Migoorii iddoo jedhamtu tokko jira. Akka sanatti deemee ilaaleera. Dhugumadha. Anuu natti hin fakkaatu. Keenyuma keenya jedha namni keenya waan ta'eef hin jedhu. Iddoo sana jira. Amma gaafa isa ati kaaftetti maan wal jabeeffachuu dadhabee kan jettu tokko Oromoon waliin qoodu. Nama qoodu eenyudha beektaa? Namni gaafa mohamu warreen fuuldura saba kanaa jirra jedhantu galee siyaasaan haa ta'u, waatiin haa ta'u, iddoo tokko bakka bu'aa uummataa haga fakkaatanitti galee namni dinagdeetiin ol siqe bakka bu'aa uummataa fakkaata miti. Siyaasaanis akkasuma waan hundaatiin akkasi. Isaan kanatu gaafa iddoo tokkotti mo'aman yookaan immoo kaayyoo barbaadan sana gaafa dhabanii as garagalu. Waan ani iddoo kanatti dhaladheef. Aladheef hatee yookaan waa biraa godhee harkatti qabaniitu gaafa si bira dhufu hokkachaa ana bira guyyaattiin rabbiin siin jedha naa ijaaramiif namni na bira dhufu sitti himuu hin danda'u. Opiidiyoo keessas turee dur gaafaadhaan ilaalcha baa waan hin qabuuf achi na baasanidha. Kanuma. Ammas immoo as deebi'eetu ani shawaa waan hin ta'e shawaati yoo an callee waan hin ta'e an amboo waan hin ta'eef kunoo amboo keessatti jiraachuu dadhabee maallaa goota abaluunuma hin dadhabee akkati gargaartee rukuttuu jedhe. Kanaaf kuni jecha nama mo'atamaati. Nama wayii mo'atameera ta'uusaa ilaalete namicha kana haasa'u. Gaafa akkatti yaaduu jalqabe. Gaafa akkasitti ilaaluu jalqabe yaaduu jalqabe mo'ameera namichi kun jedhiitii bira tari. Kan biraas sitti hima uummanni keenya. Rabbiin sitti hima miti. Hundi immoo kanaa walii dheera. Ila 5 ta'ee jira taanaan 5 wal ijaareera taanaan namichi kun isa malee namni hin jiru. Kun gaafa waan akkasii iddoo dhaabbata amantaa keessaa haa ta'u, siyaasa keessaa haa ta'u, dhaabbilee mootummaa haa ta'u, miti mootummaa keessa jira waan akkasii kan si dhibu keessa. Mee iddoo tokko dhaqe nama qulqulluu tokko argita, warra qulqulluu tokko argita dhaabbata wayii keessa yommuu deemu. Isaan kana gaafa uummannis yookaan hawaasni baree namootni kun keessaatii bahanii dhugaadhumatti bakkuma qabdi, abbuma qabdi bara. Marga atoo ani iddoo sana taa'ee bakka kiyyaa miti ammas waa tokko si gaafachuu hin danda'u bara. Bakka kana kiyya. Hundiyyuu bakka isaan malu gaafa argate waan kanaaf anaaf big deal miti. Rabbiin siin jedhaa miti. Waa'ee tokkummaa Oromoo tokkoomsina sangaa qallaa maalii kan sangaa qaluurraa hamattuu Oromoo fi nama dandeettii hin qabne iddoo adda addaa keessa kan guutan isaan baasuutu irra salphata. Gaafa isaan salphatan isaan baafatte Oromoon tokkuma malee waan kanas mee Wallaggaa deemi. Ani godina Oromiyaa kan na hafee hin jiru. Iddoo hunda hojjedde, iddoo hunda jiraadde garuu nama ati iddoo kanarraa dhuftee naan jedhu hin qabu. Gaafa Harargee deemu ati nu taphadhume naan jedhanii anaaf dursa naa laatan. Gaafa Boorana deemu akkas, gaafa Gujii deemu akkas. So eessaa dhuferee inni ati kiyyaa, ati olii, ati gadi jedhan sun. Eessaa dhufe. Sumatu keessa jira. Waan keessa jirtuuf of himattaa gaafa of himatte immoo garee wayiitti dabalamta jechuudha. Baay'ee gaariidha. Inni biraa mee dhaloonni kaleessaa anaaduu dhaloonni dhufu haa jiraatu jedha. Ani dukkanaa jiraadhu dhaloonni dhufuuf ifa argu. Dhaloonni koo har'aa immoo anaa nyaadhu waa'ee dhaloota dhufuu maalla galchee. Kuni akkamittiin ilaalama egeree dhalootaatiif.
Ani rakkoon dhufaa jiru dhalootatti anaan baay'ee na yaaddeessa. Akka nama quuqama saba isaa qabu dhalootaaf quuqamuu yoo laalu iddootti ati thank you kan jettu anna caaluu dhufaa jettu jecha tokko si dubbate dhaloota har'aa gubbaarraati jecha tokko dubbatu kanuma beekaa kan ati si jechisiise si rifachiisu jira. Maybe teknooloojiin har'aallee nama gubbaarratti duratti kitaabni tokko yoo ba'e Gonaaddisa kan jedhamu gaafa ba'u elementarii jirra. Walharkaa ergifannee guyyaa tokko lamatti dubbisnee fidha kan jedhu keessa waan inni qabu beekta ka. Dhaloonni har'aa kitaabarraatii waa barataa akka jedhe Oromoon fuuldura deemii jennaan karaan beekuu jedhe. Duuba deemii jennaan nan sodaadhaa. Maqaan kee eenyu jennaan Rakkisi. An akkasiin nutti dhufaa jira. Dura deemi karaan beeku. Duuba deemi nan sodaadha. Maqaan kee eenyu? Rakkisi. Amma nama tokko bira sin fixachiisu narraa muuxannoo fudhatta jettee dandeettiin aga'uu kitaaba dubbisuu miti. Waadhuma tokko sirraa barachuudhaaf yookaan si fixachiisuu hin danda'u. Sitti immoo himuu barbaada. Atoo obboleen coofaa bira keessee dhaloota amma jiran waa'ee jaatammoota keessaa hin dubbifne bara. Oduudhuma iddoo 5-6 walitti qabateedhuma yookaan sooshaal miidiyaa kanarra 2-3 ilaalee ka'eeti jaruma kana saansurdi gochuu barbaada. Laal 60 kee inni hin jiru bara. Namichi kun bira jira bara. Dhaloota akkasii kanatu nutti dhufaa jira. Baay'ee gaarii. Kan biraa maal dhaamtame dhaloota kanaaf? Dhaloonni darbee waa hedduu dabarseera. Egaa mana hidhaatti waan baay'ee dabarsiteetta. Kun Oromoo biratti aadaadhuma waan ta'eefan baay'isee waa'ee mana hidhaa hin kaafne. Namuu laalaa sana hin qabne hin jiru. Namuu eelaa sana hin qabne hin jiru. Namuu namni biraan kufne hin jiru. Namnuu ofii kufee kan hin jiru. Kuni hundi otoo haasofne baay'eedha. Garuu waan godhes immoo hin himatu Oromoo yeroo baay'ee. Waan ta'e qofa malee. Waan godhe hin himatu. Tarii aadaan akkanaa Oromoo biratti baratamaa miti. Yoo mo'ates injifannoo lakkaawwachuu irratti baay'ee miti. Aadaa akkasii guddatee dhufee sirna nama nyaatu sirna marfiif taankiin deemu dhagaadhaan ofirraa gaggeessitee iyyuu hin amanne. Hin amanne sayyuu jechuu goote. Kanaaf mee miira mo'annaa, miira injifachuu, miira kanan godhe, sanan godhe, borummoo kanan godha of keessatti guddisuu kana. Ilaa waan baay'ee dabarsineetu as geenye. Oromoon immoo waan nin dabarsine tokko hin jiru. As ga'ee garuu har'a iddoo kana geenyeerra nu gahaa miti. Har'arree hojii guddaatu dhaloota eeggata. Dhaloota keenya eeggata. Hin fixanne akka ati kaafte Oromoo waliif hima malee ofiisaan himatu. Waan dabarsine ciminni keenya reebamuu miti, hidhamuu miti, waan itti taane sana arguudha. Argine garaa nu ga'ee moo garaa nu ga'uu baate argine nama kuffisuun hin danda'ama. Agaatiin kuffisuun hin danda'ama. Karaa cufanii kuffisuun hin danda'ama. Ari'anii manatti galchuun hin danda'ama. Kana baranne. Amma kana keessatti silaa Oromoon miira mo'ichaa keessa galee jiraachuu danda'uu qaba ture. Mirqaanaan saayyuu nurraa hin galu. Mo'atee akka mo'atamaa. Akka mo'atameetti laale. Mufataa ta'ee manatti. Kuffisee akka kufeetti machaa. Akka kufeetti laale. Egaa yeroo waan ce'umsaa kuni waan akkasii hedduu fida. Kan keenya immoo baay'ee nu jalaa balleesse. Isuma duraan qabnuyyuu garaa laafummaan Oromoon qabu, tokkummaa Oromoon qabu, walageettii Oromoon qabu, waan koo jedhee Oromoon waan jabeeffatu hundaan nu harkaa lafa kaa'e. Kanaaf dhaloota kanaaf maalan jedha beektaa? Nun Oromoo. Oromoo taanee fira hambiraan qabu. Oromoon waloosaa malee fira tokko hin qabu. Lafti keessa fira hin qabu? Isa siin jechuuf isa na keessaa argite. Laal namni biraa Baardaariin magaala isaa godhateeti kan keenya immoo Adaamaa haa ta'u, Finfinnee haa ta'u, Awwalooti
Kooti. Kawwaloo. Kawwaloon iyyuu bareeda. Injiru kan kooti. Kooti. Sigalee kibba deemu kan kibbaa qaba hawwaloon immoo nu faana qaba. Somaalee deemi siin dheeressu waan hundayyuu hansaanii qabu. Oromoon garuu hammataadha jedhu miti lafti isaas maal isaas kawwaloo qaban. Biyya kana keessatti kawwaloo qaba. Garuu hanuni nuuf hin galle Oromoon yoo wal ta'e malee yoo waliin ta'e malee fira tokko yoo hin qabu. Kana baruu dadhabne. Eenyu faana hidhadhu tarsiimoo siyaasaatii jedhi. Tarsiimoo waraanaati jedhi. Waan barbaadde tarsiimoo maqaadha'i. Eenyu faana hidhadhu kootu. Oromoo waloo waliin malee nama tokko iyyuu hin qabu hin milkaa'u san si dhibu keessa. Kan biraa dhaabamee otuma xumurre hinnoo dheeressine haasaa. Takka takka immoo Oromoon kun akka malee wal jaalata. Takka takka immoo akka malee wal jibba. Waliin dorgomuus immoo jibba dhumaas godhanii warri ilaalan jiru. Fakkeenyaaf amma paartiin biyya bulchuun dorgomu karaa bilisaa karaa dimokiraasii dhufnaan wal dorgommiidha malee jibba miti kun. Mootummaanis kan biraatiin dorgoma taanaan wal dorgommiidha malee jibba miti. Waliin dorgommii akka jibbaatti waliin dorgommii akka wal balleessuuf wal dhabamsiisuutti ilaaluunis dhaloota keessas jira waan ta'eef isaan akkasii akkamitti ilaalan. Wal dorgomuun cimina fida bara. Ani atoo professionaliin koo gara keetti siqa ta'ee asirraa amma waan fudhadhee bahuu qaba. Kana jechuun margaan kuffisa jechuun miti. Xiqqoo waan margaan hin guuttanne kana ani immoo nan guuttadhaa jedha. Kana kun immoo eenyuuf ta'a? Uummataaf ta'a jechuudha. Wal dorgommiin sodaa miti. Wal dorgommiin goomii miti. Wal dorgommiin inumayyuu wal jabeessuudha. Hanuun hin qabne maalidha beektaa? Ani dhaabbata biizinesii tokkoon qaba taanaan namni tokko dhaabbata biizinesii tokko qaba taanaan waliin mari'achuun beeku wal dhiibaa. Seegalee riisoorsuun iddoo tokkootiin ani fudhadhu inni sin fudhadha jedhee yaada waan ta'eef garuu akkas miti. Silaa waliin taa'anii ati kanarratti hojjettee miti ani kanarrattan hojjedha jedhanii waliin mari'achuu danda'uu qaban. Guddaa galatoomii daawwattoota margaa shoo imala gootaati maal dhaabta? Ani nan jedhu jechuma sanaan irra deebi'a yaa Oromoo yoo wal taate malee eessayyuu hin geessu lafa kamiinuu hin geessu wal ta'iin jedha wal jabeeffadhuun jedha fira biraan qabdu lammii biraan qabdu asii deemte iddoo biraa jiraachuu hin dandeessu biyya tokkuma qabna walaa jabeeffannu. Guddaan galatoomii kan isin daawwachaa turtan margaa shoo imala gootaati. Margaa shoo imala gootaa keenya ispoonsarri pilaatiinimii baankii gadaa baankii dhaloota haaraati. Akkasumas ispoonsarri koo warqee immoo Temir Properties mana qulqullina qabu iddoo qulqulluutti isin ijaarra. Gootaatti galaa isiniin jechaa jiru waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa torban qophii biraatii wal argina fayyaa ta'a. Filmaatonni filataman yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii gadaa gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawaan nu biraa argattu yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessaa deemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Temir Properties. Temir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee real estate beekamu. Temir Properties daldalaafis ta'ee
jireenyaaf iddoowwan tarsiimoo irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo, nageenyaaf amanamoo, daldalaafis milkaa'uudha. Teemir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u, amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti, Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Teemir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufna. Teemir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Teemir Properties.